haala itti fayyadama Mr. Kompaatii namoonni hin beekne viidiyoo kan hanga dhumaa daawwadha. Akkaataa Mr. Kompaatii irratti kooyinoota 1,000 hanga miliyoona 1 fi isaa olillee guyyaa guyyaan itti argatuu dandeessan salphumatti isin argisiisa. Namoonni Mr. Kompaatii hanga ammaa taaptaap godhaa hin jirre jechuudha. Akkaataa isin kooyina itti walitti qabatuu dandeessanii fi itti fayyadama isaa namoonni hin beekne haala akkamiin akka isin irratti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Bal'inaan isin argisiisa. Baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalama. Mr. Kompaatiin kiriptoowwan yeroo ammaa jiran kana keessaa sadarkaa tokkoffaarratti argama. Hordoftoota miliyoona 30,000 oliin kan daawwatamu gara yuutuubii fi telegiraama illeetiin akkasumas gara tiitooraa illeetiin hordoftoota baay'ee miliyoonotaan kan horate jechuudha. Kanaafuu isinillee guyyaa guyyaan kooyina miliyoona 1 hanga miliyoona 5tti walitti qabatanii jechuudha gara maallaqatti jijjiirratuu ni dandeessan jechuudha. Kooyina kana guyyaa guyyaan akka isin walitti qabatuu dandeessanii fi akkasumallee Mr. Kompaatii kan dhugaa akkamitti argatuu dandeenya liinkii isaa kan jedhuu fi sobarraa kan bilisa ta'e akkasumallee Prophet per hour keenya akkamitti guddifatuu dandeenya. Prophet per hour maal jechuudha kan jedhullee bal'inaan viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Maamiltoota keenya kabajamoo namoonni hanga ammaa hin eegalin jechuudha ammarraa kaaftanii eegaluu ni dandeessan. Zaa viidiyoon kiyya kun isin bira ga'e jechuudha. Eegaluuf chaanaala Oromaan jala seentanii jechuudha. Chaanaala keenya jala eega seentanii liinkii asirra jiru kana ni cuqaastan yookaan Oromaan bakka jettu tanarratti kilii gootu jechuudha. Yeroo isin liinkii irratti cuqaastan kallattii maan kunoo telegiraam jettu isiniif baa telegiraama kanarratti cuqaastanii kallattiin telegiraama keenya keessa isin geessa. Sana booda kallattii maan telegiraama keenya keessa isin galcha kuni telegiraama keenya namoonni hanga ammatti jooyin hin godhin jechuudha. Asirratti bakka barreeffama jala kanaan jooyin jettu seentanii jechuudha. Jooyin gootanii gubbaa kanallee asirratti cuqaastanii jechuudha. Kunoo asitti mallattoo miiseejii tanarratti cuqaastanii gara guruppii keenyatti dabalamuu hin dagatina. Asirratti barnoota kamiyyuu asirratti isiniif hin gadhiisa jechuudha. Waa yuutuubii irratti illee naaf hin eeyyamamne kamiyyuu asirratti isiniif hin gadhiisa jechuudha. Liinkii adda addaa asirraa argattu jechuudha. Kanaafuu telegiraama keenya jooyin godhuu hin dagatina maatii keenyatti dabalamuu hin dagatina jechuudha. Telegiraama keenya keessa eega seentanii namoonni hanga ammatti hin eegalin jechuudha. Liinkii ana sirra isiniif kaa'u kana ni cuqaastu jechuudha. As tuqaa eegala namoonni haaraa taatan kan jedhu barreeffama kanaan kan jiru kana jechuudha. Liinkii tanarratti ni cuqaastu jechuudha yeroo tokko. Liinkii irratti eega cuqaastanii haala kanaan isiniif ba'a. Mr. Kompaatii jedhee haala kanaan isiniif ba'a. Jala kanatti barreeffama start jedhutu isiniif ba'a jechuudha. Start irratti yeroo isin cuqaasan sakandii takka eega eeggattan boodan barreeffama kanaatu isiniif ba'a. Sana booda jala kanatti gadi buutanii play bakka jettu tanarratti yeroo tokkoof kilii gootu. Sana booda ammallee haala kanaan isiniif dhufa. Start bakka jettu tanani argattu kilii gootu. Sana booda sakandii takka ni eeggattan jechuudha. Loodingii ta'aa jira hamma inni loodingii ta'ee dhumatutti ni eeggannaa jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii dhufa yeroo duraa yoo kan jalqabdan ta'e jechuudha. Asirratti isteeppii kana haaluma kanaan xumurtu jechuudha. Xiyya kana cuqaasaatuma gara fuulduraa deemtanii ni xumurtu jechuudha. Sana booda dhuma irratti play jettu ni argattu. Play gootu. Sana booda ammallee haala kanaan isinii dhufa. Isa kanallee irra cuqaastaniituma gara fuulduraa deemtu jechuudha. Kooyina asirratti isiniif kennamuutu jira. Kanallee irruma cuqaastanii gara fuulduraa deemtu. Kooyina nuuf kennaa deema gubbaa kanaan haala isin argitan kanaani. Sana booda kunoo kallattimaan keessa seena jechuudha. Yeroo duraatiif yeroo keessa seentan haala kanaan jechuudha. Meeqa isinii kennaa coin to life app ka jedhu 5,000 nuuf kennaa jechuudha. Asirratti illee haala isin argitan kanaani jechuudha. Amma Prophet per hour keenya 0 irra jira jechuudha. Kanaafuu haala akkamiin jechuudha. Kooyina walitti sassaabatuu dandeenya kan jedhuun isin argisiisa jechuudha. Salphumatti guyyaa guyyaa yoo barbaadan haala kanaan jechuudha. As taap godhuun jechuudha. Quba keessaniin haala kanaan quba lama lamaan yoo feetan quba tokko yoo feetan quba lamaan haala kanaan tuttuttanii kooyina keessa walitti qabatuu ni dandeessan. Faayidaan kooyina kanaa maali yoo kan naan jettanii na gaafattan taate kan booda maallaqatti isiniif jijjiiramu jechuudha. Kooyina kanaa miti jechuudha. Kan maallaqatti isiniif jijjiiramu asirratti Prophet per hour kana jechuudha. Isa kan akkamitti akka guddifatuu dandeessan yoo xiqqaatee xiqqaate 500,000 olii hanga miliyoonatiin gahatuu qabdan jechuudha. Miliyoona argatuuf immoo baay'ee isteeppii baay'ee salphaadha. Yoo yeroo nageesse amma isin argisiisa. Yeroo nagahuu baattu viidiyoo itti aanu keessatti isiniif qabadhee dhufa jechuudha. Har'aaf irratti kan fuulleffadhe namoota hanga ammatti seentanii taaptaap hin godhinii fi akkasumallee itti fayyadama isaa hin beekne isin argisiisa hamma yeroo nageesse jechuudha. Kanaafuu namoonni haaraa taatan namoonni duraan taaptaap godhaa jirtan immoo sheer godhaatuma bira darbaan isiniin jedha. Amma asirratti taaptaabii kana malee jechuudha. Akkamitti akka ofii isaatiin inni nuuf lakkaa'ullee ni danda'a jechuudha. Ofuma isaatiin guyyaa guyyaa nuuf lakkaa'a jechuudha. Asirratti kooyina gurguddaa akkamitti argatuu dandeenya taaptaapii osoo hin godhiniin duratti kan jedhuun isin argisiisa. Asirratti as dhuftanii jechuudha. Eerni bakka jedhu kana ni argattu. Asirratti yeroo tokkoof kilii gootu jechuudha. Sana booda haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha. Asirratti kuni fakkeenyaaf amma asirratti kooyina meeqa nuuf kenna? Kooyina 100 takka nuuf kennaa jechuudha. Maal yoo goone asirratti yuutuubii isaanii kana jechuudha. Viidiyoo gabaabduu ni
daawwattu jechuudha. Akkasumallee asirratti yoo gadi buutan jechuudha kunoo haala isin argitan kanaan asirratti illee meeqa nuuf kenna 100 nuuf kenna jechuudha YouTube isaaniitti jechuudha. Kunillee guyyaa guyyaanii jechuudha. Mee amma fakkeenyaaf asirratti kan lammaffaa kana 100 kana akkamitti akka fudhatuu dandeenyu isin argisiisa. Yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Amma asirratti watch video isiniin jedha. Kun amma gara video isaanii deemtanii daawwatuutti isin geessa jechuudha. Asirratti check bakka jedhu kana kilik gootu jechuudha. Soopii isaanii dhattanii jechuudha. Subscribe gootanii yeroo isin deebitanitti 100 takka isiniif kennaa jechuudha. Daawwattoota kiyya sa'a takka boodan jechuudha. Isa tokkoffaa kanallee irratti cuqaastu jechuudha. Yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Kanaafuu isa kanallee maal gootanii asirratti check bakka jedhu kana ni cuqaastu jechuudha. Sana booda kallattimaa YouTube isaanii keessa isin geessa video gabaabduu daqiiqa 2 gadi daqiiqaa takkaatu jira jechuudha. Beeksisa sanni daawwattanii sana booda kallattimaan jechuudha 100 takka kooyina 100 takka isiniif kennaa jechuudha. Haala kanaan jechuudha salphumatti kooyina keessan walitti qabatu ni dandeessu jechuudha. Asirratti gadi buutanii dial reward ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Sana booda haala kanaan isiniif dhufa. Asirratti guyyaa tokko 500 isiniif kenna. Kooyina 500 isiniif kenna. Akkasumallee guyyaa lammaffaa deebitanii yoo seentan 1000 isiniif kenna. Akkasuma guyyaa 3 guyyaa 4 jedhee haaluma isin guyyaa guyyaan fakkeenyaaf guyyaa guyyaan seenuu qabdan jechuudha. Guyyaa guyyaan dhuftanii kooyina kana fudhatu qabdanii jechuudha. Kanaafuu kooyina kana yoo fakkeenyaaf har'a seentanii boru seenuu baattan jechuudha. Tokkoffarratti isin deebisaa jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa 4 wal jala seennee 5,000 fudhanna jechuudha. Fakkeenyaaf 5,000 guyyaa tokko 500 guyyaa taanu 1000 takka guyyaa taanu 2,500 guyyaa taanu 5,000 jechuudha. Guyyaa 4ffatti jechuudha. Guyyaa 4ffaa kana 5,000 kana fudhannee guyyaa 5ffaa kana gidduu oollee gaafa guyyaa 6ffaa yoo itti deebine jechuudha. Kana hundaa'u kaansil godhee jechuudha. Guyyaa tokkorratti nu deebisaa jechuudha. Kanaafuu maal godhuu qabna? Guyyaa guyyaan seennee jechuudha. As keessa kooyina jiru kana fudhatuu qabna jechuudha. Kunoo hanga guyyaa 10tti miliyoona 5 isiniif kennuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma 500 kana yoon as keessa fudhatuu barbaade jechuudha. Kileen bakka jedhu kanarratti kilik godhaa jechuudha. Sirriitti adda baafadhaa daawwattoota kiyyaa kunoo amma barbaadaa jira ni eeggannaa jechuudha. Booda haala isin argitan kanaan kunoo amma kooyina 500 fudhannee jirra jechuudha. Amma asirratti raayitii nuuf godhee jira jechuudha. Asirratti yoo deebine amma kuni nuuf banamee jira kuni nuuf hin banamne jechuudha. Kunoo amma asirratti waan nuun jedhu come back tomorrow nuun jedha jechuudha. Guyyaa boru yoo itti deebine jechuudha kooyina 1000 takka asirraa argannaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan kooyina gurguddaa walitti qabatuu dandeessanii jechuudha. Akkasumallee yeroo keessaa baatan asirraa deebi'uuf deemtan baak gootanii hin deebitan gama gadiitiin bilbila keessan gubbaa kanaan mallattoo X tanarra cuqaastanii deebitu jechuudha. Yoo gama gadiitiin bilbila keessan hompatanii bilbila keessaniitiin irraa kan deebitan ta'ee zeerootti isin deebisa jechuudha. Keessaa isin baasa waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan guyyaa guyyaan dhuftanii fudhatuu ni dandeessan. Akkasumallee asitti telegiraama isaanii join godhuu qofaan meeqa argattanii kooyina 5,000 ni argattu jechuudha. Yeroo tokko asirratti kilik gootu sana booda check bakka jedhu kana ni cuqaastu jechuudha. Telegiraama isaanii join godhuu qabdanii jechuudha. Kunoo amma fudhannee jirraa jechuudha. Raayitii nuuf godhee jirra jechuudha. Gubbarratti deebine yoo kan ilaallu ta'e daawwattoota kiyya amma reefuun tana 200 fi wayirra jira. Osoo isin argitanuu asirratti kunoo meeqa arganne kooyina 5,000 fi 700 fi 79 argannee jirraa jechuudha. Ammumaan tana jechuudha. Sakandii ammaa tana keessatti gubbaa kanallee kunoo haala isin argitan kana 25 argannee jirraa jechuudha. Kanaafuu ammallee ornima kana keessatti deebinaa jechuudha. Waa baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu asirratti illee tiwutara isaanii yookaan qubee xaatana irratti cuqaastanii jechuudha. Follow ni gootu jechuudha. Sana booda kooyina 5,000 isiniif kennaa jechuudha. Isa kanarrallee ni cuqaastanii asiin join bakka jettoonni cuqaastanii jechuudha. Tiwutara isaanii follow eega gootanii boodaan bakka kanarra dhuftanii check jettanii ni jechuudha. Sana booda jechuudha kallattii maan isiniif kennaa jechuudha. Kunoo asirratti success nuun jedhee jira jechuudha. Amma dhuma irratti gadi buutanii hiriyoota keessan invite godhuudhaan 25,000 kooyina 25,000 argatuu ni dandeessu. Amma of duuba deebine yoo kan waliin ilaallu ta'ee karreefuun tana asirra jiru sun jechuudha. Fuuluma keessan duratti ammuma 10,000 fi 779 gaheetiin jira jechuudha. Kanaafuu amma profeeta per hawariin keenya hamma ammatti 0 irra jira jechuudha. Kanaafuu isa kanallee akkamitti guddifatuu dandeenya ka jedhuun isin argisiisa. Kooyina amma asitti walitti qabane kana yoo barbaanne taap goonellee guddifatuu ni dandeenya jechuudha. Yeroo firii qabnutti haala kanaan taap goona. Yeroo firii hin qabne immoo ofii isaatiin nuuf lakkaayaa jechuudha. Kanaafuu yeroo ma inni nuuf lakkaa'ee keessa dhufnee yeroo hojii keenya fixanne jechuudha. Yeroo hojii keessan fixan salphumatti jechuudha bitatuu ni dandeessanii jechuudha. Kaardii haarallee fudhatuun akkamitti bitanna ka jedhuun isin argisiisamee asirratti amma 11,000 keessaa qabu kanaan jechuudha. Profeet per hawari kan akkamitti akka bitattaniin isin argisiisa jechuudha. Kanaafuu bitatuuf maal gootu asirra ni dhuftu maayin bakka jettu tanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Sana booda ammallee haala kanaan isinii dhufa. Asirratti opshinoota baay'eetu isiniif dhufa jechuudha. Kanaafuu maal gootu asirratti kooyinoota gurguddaa as keessaa ilaaltanii ni bitattu jechuudha. Kooyinni isin
asirratti bitatu qabdan kan mallattoon qulfii irra hin jirre kana jechuudha. Kanaafuu kunoo hamma dhumatti gadi harkistanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Baay'eetu as keessa jira jechuudha. Jalatti nu isinitti himaa jira meeqa kooyina meeqa akka isiniif kennu isinitti himaa jira. Mallattoon qulfii kun hundinuu isiniif banama yeroo isin guyyaa guyyaan seentanii as keessaa bitattanii jechuudha. Kanaafuu akkamitti akka bitattamee amma isin argisiise jechuudha. Kanaafuu kunoo asirratti mee amma isuma tokkoffaa kana haa bitu jechuudhaani 10,000 kan jedhu kana jechuudha. Isuma kana haa bitu jechuudha. Yeroo irratti cuqaastan haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. 10,000 bituuf deema amma. Kanaafuu asirratti gadi buutanii jechuudha. Go hard bakka jedhu kana ni cuqaastu jechuudha. Sana booda ni eeggattu jechuudha. Kunoo amma haala isin argitan kanaan upgrade goonee jirra jechuudha. Kanaafuu guyyaa guyyaan dhuftanii upgrade godhuu qabdanii jechuudha. Amma bitannee jira jechuudha. Already amma nuuf galee jira jechuudha. Prophet per hour keenya irratti nuuf galee jira jechuudha. 10,000 kanaafuu ammallee kan biraa akkamitti bitatu akka itti dandeessan haaluma kanaan bitatu jechuudha. Yeroo isin asii kana bittan jechuudha. Kan biraa isiniif banamaa deema jechuudha. Ammallee asirratti isa kana cuqaasnee ni binna jechuudha. Yeroo tokkoof irratti cuqaastu. Amma asirratti illee 2,250 nuun jedhaa jira jechuudha. Kanaafuu go bakka jedhu kana ni cuqaastu jechuudha. Sana booda kun haala kanaan upgrade is your nuun jedhaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan jechuudha. Guyyaa guyyaan jechuudha. Yeroo kooyina keessa walitti qabattan jechuudha. Kooyinuma keessaniin dhuftanii bituu ni dandeessanii jechuudha. Duuba deebinee amma Prophet per hour keenya meeqarra akka jiru waliin ilaalla jechuudha. Daawwattoota kiyyaa kunoo amma gubbaa kanarratti yoo ilaallu jechuudha. Prophet per hour keenya 1,300 irra nuuf gahee jira. Reefu tana 0 irra kan jiru sun kunoo asirra nuuf gahee jira jechuudha. Kooyinni keenya guutummaan guututu gadi deema jechuudha. Yeroo nu asii Prophet per hour keenya binne asiin kooyinni gadi deema jechuudha. Because asiin isaan binne waan ta'eef kuni hir'ataa deema jechuudha. Kuni ol ka'aa deema kuni hir'ataa deema. Kooyinni keessa yoo hir'atellee rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Maaliif ofii isaatiin isiniif lakkaayaa deema. Kan inni ofii isiniif lakkaa deemu kanaan walitti qabdanii jechuudha. Asiin Prophet per hour keessan guddifatuu ni dandeessan. Kan isin maallaqa irraa argatuu dandeessan Prophet per hour kana jechuudha. Akka seera hamster kompaatiin baaseetti jechuudha. Kanaafuu Prophet per hour keessan salphumatti haala kanaan guddifatuu ni dandeessan. Kana malee miliyoona 5 akkamitti akka fudhatuu dandeessan illee viidiyoo itti aanu keessatti isiniif qabadee dhufa. Akkasumallee Prophet per hour yeroo guddifanne akkamitti gara maallaqatti jijjiirrana kan jedhu jechuudha. Isallee isin argisiisa akkamitti akka gurguratan jechuudha. Isinin argisiisa hin shawwadamina. Yeroo amma kana namoonni baay'een jechuudha osoo inni kun magaalarra hin oolin jechuudha. Akka waan magaalarra ooletti sobanii namoonni baay'een afaan adda addaatiin barsiisaa jiru jechuudha. Guyyaa 2-3 kana hamma dura jechuudha gabarra hin oolle daawwattoota kiyya. Weebsaayitiin isaan fakkeenyaaf irratti gurguradha jedhanii barsiisan sun jechuudha. Kana osoo hin taane waan hanga ammatti magaalarratti hin bahiniif akkasumallee magaalaa keessa hin oolin. Fakkeenyaaf weebsaayitiin sun achuma keessaa bittee achi keessatti gurguruu yoo ta'e malee kooyina kan kee kan asirratti hamster kompaatii irratti daladde kana fuutee achitti gurguruu tasumallee hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu yeroo inni kun eeyyamamee jechuudha ofiinuu ni eebbifama jechuudha. Isin amma kan beekuu qabdan kooyinuma keessa walitti qabatuu qabdan Prophet per hour keessan sirritti guddisuu qabdanii jechuudha. Yeroo eebbifame ofii isaatiin jechuudha. Yeroo magaalaan baname gurguratuu dandeessan jechuudha. Gadhiifamaa yeroo gadhiifame waan dhugaa qofarratti hojjeta chaanaalli keenya seera isaan gadhiisan kamiyyuu guyyaa guyyaan isin biraanin gahaa jechuudha. Kanaaf egaan daawwattoota keenya kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadee dhufellee jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalaa turre kana akka isin gammachiisuuf akka warraa baratanillee abdii guutuun qaba. Maarree isinillee chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan chaanaala dhugaa fi dinqii kana subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalama. Viidiyoon keenya yoo isin gammachiise please like tuquu hin dagatinaan isinin jedha. Bakka isiniif hin galinii fi gaafii fi yaada ta'ee koomentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo kanallee amma isiniif dandame share waliif godhuu hin dagatinaan isinin jedha. Daawwattoota kiyya business online barnoota biizinasa onlaayinaa wal qabatu kamiyyuu jechuudha. Chaanaala kanarratti dhugaa qofarratti kan hundaa'e isiniif maxxansa jechuudha. Kan isinirraa eegamu guyyaa guyyaan viidiyoo keenya hordofuu qofa chaanaala keenya subscribe gootanii viidiyoon nu gadhiifnuu fi isaatiin akka isin bira ga'uuf mallattoo notifiikeeshinii tanarra keessanii nu hordofuu qofa jechuudha. Barnoonni har'aaf qabannelleen asumarratti kan xumuramu ta'a. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.